akaahum obboleessa isaanitti ergine jechuudha. Obboleessa jechuu hedduurraa haasofne jira. Tokko qabiilaa samuudirraatii ergine jechuudha. Obboleessummaa amantaa walitti qabanii jarri kaafiratti kafranii saalihan jechuudha gaa nasaba faa yoo taate malee ja'a jirra. Khakaani jechuudha waahid minhum jechuudha. Saalihan saalii ergineedha. Aya atubaan takka badala godhee saalii ergineedha. Gaari samuudiin kun gaariidha maqaa gosaati jenna. Ogguu kana alamiyyummaa fi ta'aniisa labzii kan ma'anawii ka jedhamu keessa jira. Kanaaf nawwanamuu dhabee yaada jedhamu jirra. Abu Haatim lam yansarif li'annu ajamiyyun jechuun kun nahaas wanti tun galaxaadha jechuudhatti deebisee jira jechuudha. Samad jechuun akkuma hadiisa gaa sulhuu deebiyaa keessatti jirutti almaa'ul qaliilu jedhama. Afaanuma arabaati ajamaa miti jechuudha. Sun dogoggora isaati jedha jirra. Warri immoo nawwanu ogguu garii ni nawwana quraanuma kanan keessatti maqaa qabiilaa osoo hin ta'in maqaa hayyiidhaa isaa hoggusan jechuudha. Al-muzakkar takka isma jinsii lamaan kana ta'a jechuudha. Kanumaafuu warri masaakinni biyyi gartee samuuttuun diyaarri isaanii hijirii jedhama. Hijiriin kun hijaazii fi biyya shaam jidduu jira. Ilaa waadil quratti hamma as jirutti jechuudha. Jidduu kana jechuudha. Akaahum tokkicha isaanitti ergine tokkicha gosarraa ta'e ergine saalihan isaanii ergine qaala ni jee nabi saalihiya yaa gosatoo Allah gabbara tokkichoomsa maalakum isiniif waan taane min ilaahin gabbaramarraa waa isiniif hin taane gayruhu ka Allahan tahinii jenneeti mahallii jala oofee jennee hedduu haasaa turre gaayii oguu gayruhus oguu gayriin ammoo jechuudha kalimuma tana jala oofe jennee jirra gayrahu yoo jenne asbatti immoo istisnaa jennee jirra hedduu dabarsinee jira qissanuu keessatti hayya ka Allahan tahin isiniif hin taane ilaa inni dhugumatti isinitti dhufte bayyinatun min rabbikum ayya hujjaan zaahiraa taate kaa nubugummaa tiyyarratti gaa qaceelchitu dhugumatti isinitti dhuftee jirti jechuudha. Hujjaan zaahiraa taate kan gartee nubugummaa tiyyarratti qaceelchitu dhugumatti isinitti dhuftee jirti min rabbikum rabbii keessanirraa isinitti dhuftee jirti. Haadhii naaqatullah isiin tun haasha Allahati gaala Allahati jechuudha. Gaala dhalaa kanaan jedhani naaqa lakum aayatan lakum aayatan jechuudha isiniif mucjizaa guddoo haala taateen isiniif mucjizaa guddoo haala taateen jechuudha. Aataniin kun haalumarra nassamna aamil isii keessatti ta'e ayya maana ismal ishaarati kan jennu haashaa jechuun gama Allaatti irkisuun kuni kabajaa isii kennuu ulfina isiin kennuu jenneeti ilaalla. Fazaruuha isii lakkisaa duuba ta'akul jawaaba gartanii ajajaa kanarratti mudaariin ni jazzamame yaada jedhamu qabna. Fazaruuha haashattii san lakkisaa ta'akul jechuudha isiin ni nyaatti hogguu lakkiftan fi ardillaahi dachii Allah keessatti nyaatti jechuudha duuba. Maaliif gaa al-ardu ardullaahi naaqatullaahi mire eeyyee gaariidha. Maaliif jechuudha wantummaan irraa dhorgitaniif hin jirure wantummaan isin naqee hin jirure maalakum maaleessa lakum jechuudha gaammaan tana walaa tamlikuunahu kanarra wanni dhorgitaniif hin jiru bifa kana walaa tamassuuha
isiin tuqinaa duuba isii tana hin tuqinaa wannummaan tuqxaniif hin jiru bishee minassuu illaan inuman tuqinaa biwajji min alwujuuhi alladii tusii'uhaa jechuudha inuman tuqinaa isii tanan tuqinaa fayaakhudakum bisuu'in jechuudha bishee minassuu jechuudha hamtuu takkaan hin tuqinaadha hin ajjeesinaadha jaraa duruu irraa shakkanii bar ibtilaa qaba khaalinni kun jarinuma naannessaa usiitan tun eessaa dhuftee duraan as keessatti hin dhalanne mu'jizaa jedhanii fidanii eessaa as deddeemti jedhanii gama biraatiif laa shirbu wala shirbu maalum jeemire oma jeemateen guyyaa isin dhuydu isin hin dhugina isummaan bicha malka haa dhuydu gaafa immoo isin dhuydan isin jidduu haa baatu akkatti haa deemtani bar bishaanuma gaa isaan kunis waan kanatti akka gaa'an jechuu kore qaaliidhi subhaanahu wa ta'ala haya duuba fayaakhudakum duuba sababaa saniin isin tuqaa faatii sababiyyaa jennu sani jawaaba nahii keessatti dhufe sababaa saniin isin tuqa duuba adaabun aliimun qixaaxa hedduu laalessaa ta'e isin tuqaa tuqxanii taanan hin dhiifamtan واذكروا ها ها نينا السبب أنا هي الدرة ولا تمسوا الدرة جرا جواب تسعة جانيتي فأتين سببيان إيجسيتي أني مدمرة أقامو خا نسبا جرو بفخانات جرا جوجو خايو قد لسان عربي بكمال أبر نهي خنا درجر ها كتاب يدل على الساعة سبع سنين سنتقى جواتين سبعية فاتين واذكروا جرنا يا ددا إذ جعلكم حقوني في جيرو من درا دبر سنين كيستي الله اسنغودي خلفاء جم خليفة خليفة أقو إسنغودي من بعد عاد إيجا قرتي أرمى عاد جتشورا قامان تنجتشورا حلاكوتي جتشورا دوبا ها دچي تنان كيسا خليفة إسنغودي دچي خنا خيسة موتوت إسنغودي جرانا جر سنس جتشورا قا نبي هوديس بيف مخانان اتي إياتو دوبا جرسان اتس إسنس جتشورا أحبت تا آجرانا وبوأكم الله سبحانه وتعالى اسن قبسيسي دچي خيستي اسن قبسيسي كان جيچون دچي تنان خيستي مانا خيستي تيسن اسن يقول جيچو لدو دچي تنان خيستي اسن قبسيسي جران علين اهدي ياغاي دچين غارتي ابدي هجري سن جنيمره خريفون تن دبن نخنتا هايا هجرة سمودين ها تتخذون ها غاريدا يو أطفنس المدن دينيا مروس دن دينيا دوبا إذ جعلكم خلفاء قو إسنقود من بعد عادين وبواكم جيتشو لغا مانتن إسنكم سيسي تكاو قو إسنكم سيسي جيتشو لا دچي خيست يو جنس دن دينيا ها بريدة تتخذون خنس دوبا مالقون هذه الجملة مبينة لجملة جانين سنتونيس استئنافكون تتخذون اسني قرأتني من سهولها في سهولها جنة للابتو دچي خيستني قرأتن جيچو للابتو دچي جيچون أكما غافا جمررتي جيچو فسهول جنو تاكا دچي ورقيطا جيچو للابتو دچي جيچون دچي ورقيطا اغا خنتين غرتني هاي دچولا أكاسيتين سهولة جان اسن دوبني قرأتني هاي من سهولها جيچولا في سهولها جنة هاي دچيتنا سهولة اسي خيستي اسني قرأتني
maal godhatan qusuuran jechuudha jeeyyaay foqowwan godhatan qal'awwan godhatan yaay kuni maali jenne hogguutame hogguu jenne fisseyfi jedhaniin buna keessatti waan akkana argama duuba yaa akka kana inni tafsiir inni tokko kana ni jijjiiramas tattakizuuna isinni godhatan min suhuulihaa haa yereefun tana mini manaa fi goone amma immoo suhuula isirraa ni godhatanii ibtidaa'iyyaa goona suhuula isirraa ni godhatanii takkaa immoo garii suhuula isiidhaa ni godhatanii maal godhatan qusuuran qal'awwan godhatan fooqowwan jechuu akkana jechuun maal jechuudha dachii tanarraayi saalii taate tanarraayi gaariidha tan gartanii dhagaan ta'in kanarraayi duuba jechuudha gaamman tana godhatan jechuudha qal'awwan godhatan jechuun biyyee dachii suhuulaa tanarraa dalagattaniiti matoonii jedhan kana gaa bulukeete jedhan kana aajurrii jedhan kana wantoota kanaa kanarraa godhatanii kanaan garte kanarraa dalagattanii qal'awwan godhatanii jechuu inni tokko haya watanxituuna jechuudha isinni qorattan aljibaala jechuun gaarrotii keessatti ni qorattanii buyuutan manneen qorattan jechuudha duuba gaarrotii keessatti manneen qorattan jechuudha duuba akkasani zarfii goonee jibaalli gaasilafa beekama gaarrotii keessatti jechuudha manneen qorattan jechuudha akkana jechuun maal jechuudha siiduma dhagaa kanarraayi qoranii jarri kun jara jajjabaadha jabeenyas qaban goda gartanii keessa galan kun immoo gizee gannaati jedhan fishitaa ijaan kana jechuudha akkasitti godhatanii jarana fayyadamaa jirtanii buyuuta godhatan jechuun kun manneeni jechuu shitaa keessatti godhatanii takkaawu jechuudha buyuuta godhatu qaddaratu haala taataniin takkaawu immoo buyuuta godhatan jenneeti maf'uuluma goona awwalaa goona tanhituuna yoonii fi tattakizuuna goone maf'uula isaanii ta'a male ammaaf jechuudha kama awwalaa tahaa fazkuru لا تنهتون تدمين تتخذون وني نغين جرتو يا دجل مقابلنت إن خوني معناه تتخذون تها خناس بكا غند غدا جرا غندي والغيفتني والجناس وان سانتو جرا بكتنا انتولچني مال جيچو مقام مفعول اولا جئت جمالي ايغا ظرفي خغونو تات مفعول اولا اسم خانه تتخذون في تنهتون في جئتما تنهتون سلاب معناه تتخذون نقول قراتما قونا بفخنان دابروق امنا انما حسن ايرابتيچا اسخنا جنتي خيسالا اللابر خيسالا اللابر مال جينا نكون جنتي مراد لابر محاسب التاويل جنين كسين سينا كلام خالقاتي في صدر كولانا رتجر وانتي في بخنان سينا ربيا نساء صدر كولانا رجل وانتي كسقون فاذكروا دوبا على الله نعمة وان الله دم إلى جنة جراك أنا نوان الله يا ددا ولا تعتوا قاف خان بركيت دادلا قتنجل قاف خان أمو أتشم خيستو دچي واني خنان خيست جارتني دچي والقطاع خنان خيست قاتم جارت مغا فوق إنغا بار وانين تومالين جارمو خنا بفخنان سيني فاذكروا على الله كان نوان الله يا ددا ولا تعثوا ولا تعثوا قال الأبدين دلقنا في الأرض ولا تعثوا بدين دلقنا في الأرض دچي خيستي بدين دلقنا دچي خيستي بدي هندلقنا هذا
kan badii dalaydan haala taataniin haalatu mu'akkidaa goona jechuudha. Asii jennus yaa'attitti. Aswii jennus lugataani ja'aa jira. Kun sirriidha jennee fudhanna duuba. Isa kana ni fudhanna. Suuraa Baqaraa keessatti bal'inaan jechuu waan kanarraa waan nu duroomsu jira waan ta'eef. قال المولى الذين استكبروا غرغدا ورين بونين جدي من قومه أرم صالح الرا للذين استضعفوا غاريدا أين جدنا نقول جنة للذين استضعفوا ورين جلت لك ومنيني جدنا جتشو وان كان خدرت اتبوع نادر ختام اللغة كن اتبوع يسخن يا ويلك وساتا وخنم بانا سينة تتاتين للذين استضعفوا ورين جلت لك ومنين نجدني لمن آمن أين تجلت لك وغا مستكبرون خانا الذين استكبروا خانا جلت لك وشاشا مسكينة وانت كسموسن قبن جاني سنين نجد انجتشو لمن آمن منهم بدل قوتا من الذين استضيفوا هنبا بإعادة حرف الجر قوتا بدل البعض من الكل قوتا لأن في المستضعفين آخنا كيسة من ليس بمؤمنين نامنتيني تجر جتشو يا أكخنا لمن آمن نما آمنين نجد دوبا قرقودان كونه منهم مستضعفوتا خنرا نما أمنين نجد أنججو أكنا قونا يا أكنا قونا دوبا إني توقو إسخان أما دمير منهم مستضعفين تيو ديبيبت بدل بعض من الكليتا يو قومي تديبيبتهو وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن نما أمنين نجدني منهم قومي سنرايو جنهو دميرتي يو أتش ديبيهو بدل كلني قسن بدل كل من المستضعفين تحدوبا كانت أبوسا بريدة مال جأن ماما مقول قولي مالي جد أمام مالي يو جنة أتعلمون سائسن بيتو إسن أن صالحا نبي صالح مرسل إسان قا نبي جيون جاني بر صالح مرسل إرقما راني بيتني من ربه ربي سر إرقما راني بيتني دوب صالح خنا ربي سر إرقما راني بيتني مالي فكنا جان على طريق الاستهزاء والسخرية جان هنجمت قراني بار جري مال جيني دبي أجائبة قالوا نجدن بما أرسل به مؤمنون لا ديبي سانا جمت يجو دبين كيسان كو واضح ديبي أسانا جمت مال جلن دوب قالوا نجر إنا نتي بما أرسل به وان إني إسان إرقم سنتي مؤمنون نتي أمانون أجان دوب قران ديبي سنيبا بيتني ندي فتن بوجران وقع سنتي من نتي نتي مو بينتوي رسالة سابيتني في بيتني قانا سرمت مال جلانين نتوان إن إسان إرقمت نتي أمانو ردوبا جلاني دي بسنيف إرقمني سابي كما أمري وادي مكشوف سؤالة هاجة مكون أكخانا أجائبة الأوان مال جي قال الذين استكبروا هذا ركو قبندو ورأكت والأفان كاي وريت أوفا بر خانك أجيلچه خان جلسي نمي كانوا تقول قبي برغزي شوف حقا في باطلينس نمي حقات في مويكي في مبتلينس ولو مدرن أبتا سرجري كنا بنوير قبضي
hangana figa Adam san bichaadha nageenyi. Qaala allaziina istakbaruu warreen boonanne jedhan. Dubbii kana gootanii dubbii nuti isin gaafanne kana nu jalaa gootanii innaa nuti billazii amantum bihi waan isin itti amantan sanitti nuti kafroodha. Akkatti beeyna nuti isin isin deebif. Aboo jarri mutamarridoonni mu'aanidoonni bifa kana deebisan duuba. هذه الجملة المعنوية هذه الجمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها جوابات عن سؤال مقدرة كما سبق بيان دبي ديرو مال جنجرخون ديرو مال جنجني استئنافة قولي بفخرنا كتوفنا مال تجرى فاقروا الناقة يجو حاشتي دوبا ni ajjeesan jechuun ni madeessan jechuun kun akka silaan amma harkaa fi miila gartee irraa ciruu gartee santu silaan aqrii farasaa jedhama jedhani ammallee kasru urquubil ba'iirii kana fa'aatu cabsuu fa'aatu jedhama jedhaa jirani nahruma kanalleen aqriini jedhaa jirani aqriin kun sababaa nahriidha gaaliba keessatti waan ta'eef jecha faaqaruun naaqata duuba haashattii ni madeessan jechuun ni ajjeesanii jechuudha duuba. Ashqaahatu kasii bakka biratti kana jaa ashqaahaa saniitu ajjeesee madeessee gaa akkas godhe malee ganda guutuu mitii jaa bakka biratti izin baasa ashqaahaa jaamire akkasa jaa kanaafu amma gaa gandinis jaalannaa waan kanaa qaban duuba keessaa harka qaban duuba bakka tanaaf ganda guututti irkisee jaa jira keessaa silaan isuma tokko namummaan isa saduutti dhiibus jira kana duuba akkasana maqaan isaa suni silaan ashqahan suni qudaar ilma saaliffaa jedhan isa kana rasuulin jenne duuba gufassar asaabotarraa wanni dabren jiru dhugo dubbannaa taanaan maqaa isaan beekne jenneetu badabruu qabna wa'atoo an amri rabbihim qaalii rabbii isaan irraa ni boonan waqaaluu ni jedhan yaa saalih i'tinaa nutti koottu bimaa ta'iduna waan baay'ilama nuu gootu nutti koottu azaaba jettu san hogguu isii tuqanna rabbiin naman dhiisu rabbiin naman dhiisu jettaami ammas rabbummaa nu naman dhiisu jettee nu sodaachisaa turte wanni nu sodaachiftuus hin jirtu nu koottu waan baay'ilama nuu gootuun in kunta min almursaliin yoo taate warreen ergamirraa yoo taate jechuudha yoo warreen ergamirraa taate baluma qabdu san nurra buusaamee rabbiin itti buusi jeeni atis qabaatu nuti darbine wanta kanun gootu فأخذتهم الرجفة sossoo'insi dachiidha isaan qabde duuba sossoo'insi dachii kuni kan sagalellee kennuu jedhan rajfaan oguu jedhan kan sagalellee kennu jechuudha didichaan isaa yooma tarjufu raajifaa akka jennu sani akka sani sossoo'insi dachii isaanii qabde aata biraa keessatti maali gaariidha fa'ulikuu jechuun amma gaariidha samuunni amma aduun fa'ulikuu biriin sassariin aatiyatiin sakkara aleem ja'a kun immoo jechuudha xaaqiya gaariidha iyyansa duuba hisaabaa baatu taate ja'a hogguu garii immoo aata biraa keessatti seehaa ja'a akka biraa keessatti saa'iqaa ja'a akka waan akka bakakkaadhaa gartee sagalee guddaa kennu kana aata biraa keessatti mazzajiraa ja'a duuba bifa kanaanii
Haaya irratti argamte siyaa fi saayiqaa zajiraa jechuun tokkuma goone haaya xaaqiyaa kanallee tokko goone bifa kanaatiin jechuudha. Amma dachillee sossoonillee ni jira. Fa'asbahu duuba ni ta'an. Fi daarihim biyya isaanii keessatti jaafimiin qoqqophonoodha ta'an jechuudha. Qoqqophoonoo jechuun kuni dachirratti gadi kufanii dachirratti gadi maxxanu jilbawwan isaaniitii fi fuulawwan isaaniirratti jechuudha. Akka kama yajsumu xaa'iru jedhaa jira bifa kana jechuudha. Waaslu jusuumi silaaliin arnabi jechuudha. Gartee arnabii hilleessa fa'aa fi hoshi bihaa kanaa fi akka kana. Akkana jechuun mayyitiina jechuma bar dhumanii barga lafatti maxxananiiti dhumanii أحراك لهم جيش سسوني تكخساني في الجر فتولى عنهم إسان الراغر قال جيشو أنا بسالهم كن جيشو أما قرار رامورتي با قرار رامورتي وانا أقواتني تنهبتي جردو إسان الراغر قال وقال نجد دوبا يا قومي يا قصتو والله أن رقمتي سنتي جيسة رسالة جري أما اندرا جماعة تراني قرتي رسالات جاجرا إنمو رسالة ربي خنس يجونا كما جمعي سنرا وهمار إنه نس هاي مالي مفردة يتي معرفة دافع قد أمي جنانه والله أن رقمتي أن سنتي جيسة إرقى ربي خياي سنتي جيسة ونصحت لكم أن سنيف غاري عادة جرا ولكن لا تحبون الناسين أمو إسين ورقرتين نسيا إسين يادو خانا هنجالة تندوبا غاري لدوبا بكا أما أزامني جرا خانت بوئي خانا ورته gaariidha hogguu kana azaaba itti roobu kana garte hogguu kana je'eenii je'aa jiran takka akkuma nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam warra qaliiba badrii san eega isaan dhumanii gartee dubbise akkasitti eeguma isaan dhumanii akkana jedhee haaya akkana jedheeni ani hara kiyya hin hafneedhaa mire hin hafne isinitti geessetin jira nasihaa bareechatin isin yaadee jira lakki isin ammoo ni diddani duuba hin qeeballe duuba kanaafi azaaba kana haqa godhattanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kijibsiiftaniif jecha waan ammallee azaaba kanallee jajjarfatanii fa'an itina bimaa ta'idunaa jettaniif jecha akka waan inumaa rabbummaanuu waan kana gartanii isin irratti buusuu hin dandeenye bifa kana waan gootaniif jecha rakkoo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinitti argamsiise jechuudha. Gaariidha. Gadhiisa. Gadhiisa bara. Gugu amma waan darban bakka san gadhiisa jedhanii. Addunyaan naannoo san gadhiisa jechuudha. Gugu waan gurguddaa darbuu deemsa. Kanaafuu namni yaadu duuba. Baay'ee lama qabanii hanga guyyaa sadii takka. Hanga san nyaadhaa dhugaa jedhaniin. Waan isinitti dhufuu eeydan jedhaniin. Kanumaafu wal qixxeesse Allah subhanahu wa ta'ala. Abuu Rigaal jedhaniini tokko harama Khaaliqaa keessa jira jedhani achi dhaqee harama Khaaliqaa sanitti itti darbuun hin tahu huwa Abuu Saqiifin kaanuu bixaa'ifi warra Saqiif kana haramarraa hogguuni fi inni bahe eeggatanii Khaaliqni faan dhoosisan duuba. أكس قرآن وأنا جايبات نبي محمد عليه الصلاة والسلام قافا دولة بوكتي دي وأكل كوس السلام متى سيلفا خيست حجري سمو كان هقوني في قباته دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أرألك إتأتما جيران يار خما كانوا بربدان كان أكاتاتك إتأتو خالق خيني بيخدو قنافي إلا أن تكونوا باكين على بوتها تنتملي فإن لم تكونوا باكين
فلا تدخلوا عليه أيصيبكم مثل ما أصابهم هاي سنتقو أكسنتون إبجتا فكاتا واد سنتق إجوا قالوا مافو bishaan naannoo kanarratti jechuudha dhawame summiin dhaane. Kanaafuu bishaan kanallee akka ittiin hin qoosheffannee ji'eeti bara. Waan qoosheffamellee akka ganna kan godhanii bishaan kanallee akka dhuyne godhanii bakka san bira achi dabranii kara biraatiin jechuudha bakka sun akka hin geenye Rasulullaahiin beeka waan ta'eef bifa isaan bakka isaan irra taalaakaman kanarraa eega dabran boodan kanatti fayyadamaa jee jira. Waluuxan. وأرسلنا لوطا نتيجة نبي لوطس نيرجين دوبا هاي أكنا غاري واذكر لوطا نيرا هاي درانو كست وفاجر رامر والقبته ديما جريتشو بفخنا أكاساني دوبا خنا في بفخنا أكتل الله دوبا wanti tokko tokko jira luuxiin kun haza alii angartee ammaan tana aliyatu biqalbii faa oguu jedhan itti rarra'aa faa oguu jedhanii fi ammallee waan akka hawdii kana faa maraguu jedhaniiti wanti kanaa kaasan kun inni kun sirrii miti jedhaa jiran. Maaliifi asmaani ajamiyyaan laa tushtaqu jedhaa jiran. Akkuma sani jechuudha akka nabi nuux jennu kana waluut akka jennu kana asma ajamiyyaa. Laakiin ammoo jechuudha harfii meeqarratti jiran harfii sadiirra bakka tanaaf jecha khafiifaa waan ta'aniif jecha sarrafamaa jira jechuudha. Luut ibn Haaram ibn Taarikh ja'a fahu ibnu akhii Ibraahim ilma obboleessa Ibraahim jechuudha. Nabi Ibraahimiin gaariidha. Isaa wajjin gaafa inni muhaajiruun ilaa rabbii jedha. Hijira addunyaa tanarraa namni hijira argamsiise Nabi Ibraahim irraa deema jedhanii bar. Nabi Luut kana qabateeti Saaraa san qabatee biyya duuba gartanii Iraaq kanarraa deemanii jiran jechuudha gara Beetul Maqdis jechuudha. Kanaaf duuba ummata gamana saduun kanatti ergee Nabi Ibraahim ammoo gamas ergee akkasitti wanti kun argame duuba. Inni kunis waa Luuxan illee ni ergine hogguutam ergine isqaala liqawmihi hogguu orma isaatiin jee jechuudha. Orma isaa jechuun gaa ormuma keessa taa'u kana jechuudha. Gandi ganda soddaati intalarraa fuudhee bar malee waa humaan jira as waawi ilaa rukni shadii jee akkana bar ammoo duuba gosotoo keessallee jiraadhee wayyaadha jee bar alaan ale duuba. Haaya isqaala liqawmi orma isaatiin hogguu jee jechuun keessuma jira jechuu jedhaniini soddaadha duuba. Haaya gandi ganda soddaati. Ata'atuuna alfaahisha. سائسين فاحشة أدلجني جيجون أكنا جيجون الخصلة الفاحشة جنة المتمادية المتناهية في القبح والفحش يعني قنافو سائسين فقطو أدلجني جيجون حالا فقطو تاتي لوات إيجي أنكان هاي إيرا وجين قرتي جراتو خجنو خانا مالي بوخوني سفهم إنكار قد توبيخ إنسان قد سلوات إد أدلى الدنيا دوبا ما سبقكم إسن كان دبرية بها لوات إيد ندلى قران كيسن دران دبرية باتي تأدياغوني من أحد تقل كيسن دران دبرين جيجو هاي نفيك درج روانته تقرن جنو قاي تقلين كيسن درن دبرين من العالمين عالم توتا سدين الرا تقلين كيسن درن دبرين خلق خنا الرا فخلق الرا نممان تكالي واتي دلغن جرو جانبال هاي إيرا وجن جيجو خنجرات يجو هاي أما فا الدنيا تنفا خنستني إيرا موتو باي بريا خرابو asirraa eegalte duuba asirraa eegalte duuba as dura homaan jiran jaa jiran nagaan biyyattiin namni as gahe min ahadiin tokkolleen kaisin duran dabreen isii tana dalaguudhaan min alaalamiin khalqii cufarraa takka aalama sadiin irraa duuba haya
innakum isin duuba lata'atuuna rijaala dhiiranitti dhuftan duuba jarana isin dhiiranitti dhuftan akkana godhaa jiran haaya naafi fi hafsiidhatu kana godha jedhani hamzaan takkittiidha maqsuudhaadha innakum isin lata'atuuna rijaala dhiiranitti dhuftan kun ammoo أئنكم لتأتون الرجال جاء جرخون استفهام توبيخ تقريعا قداني بفخرنا كتل الله قراتين خانما الله مالي في إنا تجرى أما سي لتأتون لامتي تجرى هاي سائسيني إيراني تلفتاني شهواتان fedhinnaaf jecha itti dhuftanii la fedhinnumaaf jecha mee dhiilti namaan dhaltu jedhana sanyii namaa akka heddummaatu godhuu hin dandeessu mee maalumaaf fedhinnumaaf jecha itti dhuftanii haya nisaa'iin osoo haftuu dhalaan osoo haftuu jedhana maaluma taatan مفعول له جئت ما خنا جند بريغاري دا سلان وانت تكو تكو مصدر سقولونس جرا حالرت سنسبونس جرا اسم خنا بريد جئت دبرا جرا خوني دوبا كبيلدان دليد نمي دلغود بيلدان كون جچودا خرمرتن اوتالا برغو غري اكخنا معلومات تنبويسين من دون النساء وصحفتو بل أنتم قوم مسرفون يا نساء أستي نساء بلا دبرتني جتشلو نساء تنا خرخاني وجين هنجراتني خرر إيرا وجين أما ونين عن نسان كانت تلألا تنفر أنجاني برجاء بربيتي هم جايبات وانتم خنا يا دمان كنوا اسما إسان في خنجو خنرت وانت إفابلي سال فخاف جلدو قصة خجبا يوتاتي بدي بفخر ركت ديبا بل أنتم لك اسم دوبا قوم مسرفون هيا اسم أرم حسابا بهو تاتن أرم حسابا بهو تيدو باسم متى متي بر وجي خيست حسابا بهو اسم لك أرم حسابا بهو تيجو وسنة دبريجو هاي فاشا خيست ركوتنا كيستا وما كان وانتان جواب قومه ديبسا ورما إسا وانتان إلا أن قالوا أكناقا جواب خبر قوتيت إلا أن قالوا اسمي قوت كما ديون تندور سنة دوكوت هاي رابا سنتو دفموك أبا خجرنا خان وما كان وانتان جواب قومه ديبسا ورما إسا وانتان إلا أن قالوا جتشو مالي مال جتشو مالي جرى خانا نورا باسا لا جرى خانا وجين جراتون دندين ديري تيني خيسا اللي جراتون دندا ولمانو ديمون دندين نبلوت في أردفتو تيساخا هاي أكامت إيرا وجين وانتي ننتاو كمجا هنگر وابر بدير بدو بارو جرت إسيطا لغا أما سابرات دو إجائب ربيت فإن نمتين جرامانو الأورغا من قريتكم من درت السن الراباسة هابان نور هديما يقول هاي مالغا سلا نمي هم ترى أبد أنا مانجي إسا تكبرتو إسا سميرتو غلطاو ماو قبابر سلا هاي كلام إنصافا كم نقول كلام براتي إنهم مي مالي في بافنا خنجو خنرتي يوني في مالي في حجتشون كن غافين كان كاوتاتي أكنا قونغا إنهم إسايا أناس يتطهرون أمتوتا جتشو لغا مانتنا قل قلاو جتشو وانت نبرن آنو راباني جنب إسان أمتوتا جتشو قل قلاو جتشو مال الرا من أدبار الرجال هاي أدبار الرجال الردو ورين قل قلاو
Ibn Abbaas ammoo min adbaari rijaali wan nisaa illee jaabar. Haaya warreen gartee qaama duubaa kana hin barbaannu sagaraan barbaannu warra jiru. Haaya tun egaa dubbii nuun taane nuti. Sagaraan barbaannu hin taatu nuti. Haaya. Duuba gaa maaltu argame dubbiin didame karaa biraa deemaa jirani. Haaya haqa fudhataan jirani. Haaya Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan irratti roobsuuf deema azaaba. فأنجيناه دوبا إسا سنقاقوني إسافي وأهله إسافي ورا إساتي سيجور نقاقوني دوبا إسافي ورا إسا ورا إسا جيجو ورا إسا خوني إيرو إين يوجدن ورا إتأمني جرائي يوجدن اللي قند صداقوني قند نمان أمني ونجرو فاجانيا هاتو مو جولي قبا akka atoota biraa keessatti qaabnutti. Haaya banaati ja'a jiraa mire ja'a jira dubra qaba dhiiran qabu dubra qaba. Kanaafuu haaya dubri isaa wajji jirti haati immoo hoo intalti inni ganda kanarraa fuudhe kun haaya harka lafa jalaatiin isaatun beeyni malee fakkaana taahuma falayyum كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين جامره هاي تنبي غرتي اما انت ننوه في تنبي لوطي تنبانه مثلا يجوا الذين كفروا فوغو اذا نم مغاري وجين جرات لين اذا هغورا غرتي اما انت تنفيد من قبيچو نمي غريدو خنافو هاي واهل والرئيس اللي الا امراته هاي جارتي سامله Gugari ajuzitti ja. Ghaabiriina ja. Jaartii isaa malee kaanat min alghaabiriin. Kaanat ni taate isiin suni min alghaabiriina warreen azaaba keessatti hafirraa taate jechuudha. Warreen azaaba keessatti hafirraa taate duuba isiin sun. Kana irra bareeda. Diyaara keessatti warreen hafirraa taate jechuu osoo hin ta'in azaaba keessatti warreen hafirraa taate jechuudha. Gabaraa kan ammoo maanaa baaqiinaa goone. Gabaraan kun kan maanaa dabruuti jira bar. Haaya inni sun asitti hin tolu duuba. Warreen hafirraa taate azaaba keessatti isiin suni. Jaraa wajjin ni deemte jaa bakka biratti. Nabiluutii kana fa'a wajjiin dubra isaa kana wajjiin isiinis wajji deemtee jirti. Walaa iltafit minkum ahadun ji'eeti jaartii teetana malee tuni ni mil'atti bar. Mil'attee hogguu jette azaabni buta duuba. Hambisa duuba bakka san keessa naqan jechuudha. Akkasani duuba. Wa amxarnaa alayhim. إسان الرتدوب نروبسيني مطرا روب عذابة الرت روبسيني روب عذاب الرتبوف ندوبا مما جن سورة هودين كيست وامطرنا عليها قرية سنرة حجارة من سنجيل ممدود جاء جرامر هاي بالدبر بومبي جائبات أيبر لقال سبحانه وتعالى أيبر يتجول كتيس فانظر يا نما قد لالو دندو جيتو خراتولو تاكو نبي محمد ما خطابة قده مي قد لال يا محمد يا نما مسق اللالو كيف كان عاقبة المجرمين حال متى مي قال لالي بودين جيتو دا كافر توتا دوبا بودين كافر توتا حال متى مي قد لالي كغوغوني غرده تا جنة وجود دمنو كغوغوني غرتني akkatti itti deemaa jira. Nabi uummata nabi Nuuh irraa qabee itti deemaa jira. Amma sadaffaa geenye jirra. Deemaa jira bareechee deemaa jira. Kanaafuu taa'in nama dadhabdeega. Waan teessisuu itti dhufa jettee bira dhabamsiise jechuudha. Addunyaa tana irraa dilee godhe duuba.
Haaya jarri jara jibbaatan gaa keessa turanii bar. Tanaanu hanga dullatti jedhanii garri. Intalummaan inni irraa fuudhee sadarkaa kanarra jirti duuba. Ummatuun fitnaati duuba. Haaya. Haaya. Recording stopped.